Gaafii yeroo hedduu qormaata biyyoolessaa irratti deddeebitu jechuudha. Mee gaafii tana ilaallu definition isiiti wajjin. Gaafii maal jetti? Which of the following is a rational expression? Kanneen gadi kana keessaa kamtutu bifa rational expression ittiin taa'ee jetti. A irra ka jiru jechuudha 1 plus square root of x the power of 4 over x square plus x. B irra ka jiru immoo x the power of 0.5 over x square plus 1 yookaan immoo square root of x over x square plus 1. C irra ka jiru immoo absolute value of x plus 1 over x square minus x. D irra ka jiru 2 the power of x yookaan 2 raised to x over x the power of 3 minus 1. Kana keessaa deebisaan sirrii isa ta'e kamii ka jedhu dura dursoo maal beekuu qabdan? Dura dursoo rational jechuun rational expression dhaan kaa'amee function tokko jechuun maal jechuudha jecha jedhu beekuu danda'u qabdan. Kana beekuudhaaf maali? Rational expression dhaan kaa'amee jechuun rational expression dhaan kaa'uudhaaf dirqama maal guutuu danda'u qaba? Wanni nuti rational expression dhaan keenya san dirqama polynomial function ta'uu danda'u qaba. Polynomial function eegatee boodoo polynomial function numeratorinis denominatorinis polynomial function gaafate jechuudha. Polynomial function gaafate rational expression jechuun ni dandeenya jechuudha. Eenyu feenyu denominator fi numerator keenyallee polynomial function gaafate jechuudha. Polynomial function ta'uu foo seerota akkam guutuu danda'u qaba. Lakkoofsi tokko yookaan function kan namni tokko polynomial function ta'uudhaaf inni isaan maal ta'uu danda'u qaba jechuudha. Poweriin isaadhaa non negative ka ta'e jechuudha. Lakkoofsi yookaan function kan namni san poweriin isaadhaa non negative ta'uu danda'u qaba jechuudha. What do you mean when you say non negative jechuu dandeessan? Non negative hoggaa jennu negative fakkeenyaaf x to the power of minus 1 ta'uu danda'u jechuudha. Isin galeerami? Yookaan immoo polynomial function jechuun maal jechuudha karaa biraatiin? Non negative hoggaa jiru x the power of what? N jettanii fa'aa murteessuu kaa'uu dandeessan jechuudha. Kana jechuun n keenya yoo maal ta'e qofa jettaniin n is when n is greater than or equal to 0 gaafate. Kana jechuun karaa biraatiin maal jechuudha? Non negative jechuun 0 qodduu 1 2 3 jechaa itti fufaa jechuudha. Iddoo inni tana gala. Karaa biraatiin maal jettanii fudhatan jechuudha. Karaa gabaabaa maal jettan isin himuu barbaade non negative ka jiru kana poweriin polynomial function dha yeroo mara whole number ta'uu danda'u jechuudha. Whole number lakkoofsa hundaa. Lakkoofsi hundaa meeqarraa ka 0 irraan eegalu 0 takka 2 jechaa itti fufaa miri akkana jaa qabadda. Karaa gabaabaa polynomial function poweriin ishiidhaa maal jechuudha? Whole number dha jaa qabadda. Okay, kana guutuu danda'u qaba inni. Lakkoofsi garuu rational dursoo maal jenne lakkoofsi bifa rational expression itiin kaa'ame gaafa jennu bifa a irra baatiin kaa'ameen bifa a irra baatiin kaa'ame jechuun lakkoofsi a irra jiru denominator fi numerator irra ka jiru leen polynomial function ta'uu danda'u qaba inni. Polynomial function ta'uudhaaf maal guutuu danda'u qaba? Poweriin lakkoofsa yookaan function sanii kanname sanii maal ta'uu danda'u qaba? It should be maal non negative yookaan immoo whole number jechuudha. Ta'uu danda'u qaba inni. Okay. Amma gaa seera isaanii kana hanga isanii ibse mee gaafii deebisa option jiru kana keessaa kamtutu seera nuti jenne kana guute ka jiru laallaa jechuudha. Eerra ka jiru kana laalla. Eerra ka jiru